ቤተሰቦች ጉር ነው። ምንድን ነው የምትሰማ? የኛ አዲስ ሱመያ ዛሬ ብቅ ብላለች። ኦቦስ ጋሽ ሰይዶ ይዛ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ አዲስ ሱመያ እንዳለችው ሰምታችሁ? ኦቦ ሰይዶ አዲስ ምሽራ አመጧለ ሶስተኛ ያለች እውነት ነው። ያ አላህ ሱመያ አማረረች በእውነት ወይ ምስኪና ወላ አይ እንግዲህ ወላሂ akkuma argitanii wallaahi rikeerdii dhageessistee jirti. Rikeerdii nama warra achi jiru erguufi jechuudha. Sayidoonii adan keessatti hambiraa nikaa hidhatee fuudhee diggisii xiqqoo tokko godhatee tinnishee lij yaagabbaanu jechaa jirti. Dhugaa rabbi xinnoo durbaa tokko fuudhe jechaa jirti. Dhugaa rabbi ijoollee fuudhee Sayidoon ijoollee fuudhee jechaa jirti. Dhugaa ani jecha rikeerdii agarsiistee jirti. Dhuma isheeyyuu warra akkas jedhee itti hime jechuudha. Arabaadha isheen itti himte suni. Isheen itti himte arabaadha. Sirriitti jechi Oromoo hin beeksisa miti irra qonni amma adda adda. Amma nuti Amaariyaa dubbachuuf jirru nurraa beekama miti caccabsineeti qoonqaa keenya lammaffaa jenne. Kanaafuu kun immoo araba qillixii isheetii isheen isheetti rikeerdii qabdee jirtu akka isheen ageessistetti sagalee sana jechuudha. Inni asitti adeem irratti intala xiqqoo tokko argatee nikaa hidhatee fuudhee waliin jiraataa jira kan jettedha qaallittiin jechuudha. Sagalee qabdee fi Sumayyaa dhimmoon kanaan kaate miskiina wallah gisee hanayyuus gubatte ammas gubatte rabbiin gooftaan akkasii namaan taasisiini. Kanaafuu akka jettee jirtutti Sumayyaan akka jettetti amma nama ofiif hin beekne nama booruuf hin beekne nama ofiif hin taane eenyuuf ta'a jettanii yaaddu. Sayidoon amma kan asiitii fiigee sokkee fi hayyuu wajjiniin walii galtee dhabeeti. Ani inni deemee fi asiitii jettee jirti. Achi deemee immoo addana ijoollee koo otoo jedhu asii immoo fiigee dhaqee achitti immoo sargii hambiraa godhatee jettee jirti. Gaaraba maaliif jette? Hayyuu durallee jette lakkii jennaan ofan ajjeesa du'een argamaa yoo inni hankoon taane ani ofin ajjeesa jechaa turte jette. Inni naan ga'e siinis ga'e yaa hayyuu jettee kolfite. Dhugaa rabbi inni naan ga'e deebee moo siin ga'e jettee jirti. Hayyuu fedha aamsi kun isheen gadi baatee jechuudha. Kanaafuu sagalee kanaa yoo ofii kee dhaga'uu baatte afaan arabaa kana yoo dhaga'uu baatte afaan oromootiin siifaa himanii jettee jirti jechuudha. Baga inni naan ga'e siinis ga'e jettee jirti. Kanaafuu Sayidoonii kan deemee fi intala sanaafis miti inni sargii godhachuufi deemee sargii godhatee fuudhee achitti jiraachaa jira adan irratti. Hayyuun illee ani viidiyoo tokko raabera hayyuun illee akkuma jetteeyyuu eddee gaafa asii deemee samiilanaa kana rikeerdii hin qabaa fi hin deebisu. Hin bilbila narraan kaasu deemuutii nan daawwala naan deebisu jetteetiin hayyuun maraachaa jirtu iyyuu jechuudha. Jidduu kana baay'ee tokko dhugaa rabbii jireenyi dukkana taatee jirti natti fakkaata. Hayyuu amma Sumayyaan immoo kanaafuyyuutii mardoo taa'ii jechaa jirti. Maaliifi yuutuubii irratti gisee baatu shafanattee akkuma namaa tokko adabaattee ma'as baati. Yuutuubii irratti immoo mataa qullaa sirbitii isa isheen sirbitu sana sheernatti godhu. Gisee tokkoyyuu ani immoo amantee dhabeeni waan durii isa duraati moo akkami jedhee yaada. Namoonni baay'een isa duraa miti
isa ammaati naan jedhu jette. Ituu irratti nama nagaa fakkaattee dhuftii tukkii irratti mataa qullaa maraattii hin sirbitii. Saidoon kana laaleeti walii galuu dinnaan deemee fuudhe kanatti fakkaata. Lammaffaa sadaffaa jettee jirti. Baay'ee tokko aartee jirti shimtuu jechuudha. Asii ijoollee koo otoo jedhu dhaqee sadaffaa dabalee jette. Amma immoo as bahee viidiyoo waraabee Sumayyaa yoo hannati na araaramtu ta'e hayyuu hiikaa kan inni jedhee viidiyoo gadhiisee fi akkani eeshii jedhee fiigee harkasaa galuufidha. Inni hiikeera yoon ani kayyamma jedhe hiikeera jedhee booda harka nagashachuufidha. Kan isheen dubbattee jechuudha. Kanaafuu ay miskiina wallaahi al'aazim baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif asii waan meeqatti nafne miskiina wallaahi wayin hayyuutti nafne wayin Sumayyaatti nafne Saidoo jireenya akkas taate dhugaa rabbi nama gaddisiisa yoo dhugaadha ta'e dhugaa rabbi. Maaliif jechuun mirga isaatii hin danda'a abbaa isaa busha taanaan mirga isaatii garuu immoo dubartoonni isheen kun asiitii jireenya ijoollee qabattee rakkatti isheen sun qophaa ishee ona keessa halkanii guyyaa nama rakkistee ati achiitii biraa gizee fuutee jette ammallee sadaffaa waa fuutee akkasitti intini jettu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Maaliif ishee kanaaf soboriin kennine ishee fuutellee bira teessee guyyaa tokko gammadeen beeku jette isheen illee deen gaafa walitti dabalamne takka mana taa'ee waliin haasofne mistirii keenya haasofne waliin gammanne hin beennu boorositti nan deemaa iftaanis hin deemaa jette hayyuun illee jechuudha. Sumayyaan immoo han isheen dubbatte han isheen as baatee fi ani akkanii eeshii jedhee fiigee harkatti nagashuuchuuf waan inni haasaa jiru as deebi'ee jetti. Waan achiiti hojjetu tokko tokkootiin ijoolleen Amaarinyaan hin dandeenyellee hannaa erganiitu jira. Wallaahi jedhanii kakatanii naa erganiitu jira. Yoo kanammoo sobdi jettee afaan jijjiirradhuuti akka afaan Amaarinyatti jijjiiramuuf sagalee sun kan isheen jettee odeessaa jirtu jechuudha. Kanaafuu bultii godhatee adan irratti bultii godhatee jireenya isaa godhatee intala xiqqishuu tokko argatee fuudhee jira. Hanni isheen odeessitu eenyumaaf hin ta'u kan isheen jettedha isheen wayin naaf hin taane wayin hayyuuf hin taane jechuu isheeti. Maaliif gizee duraa rakkina koo gadi bahee hin himanne waan hin taanillee waan boru itti qaanfadhu viidiyoo tokko waraabee jecha hin taane dubbadhee ishee arrabseellee isa arrabseellee waan hin gadhiisee hin qabu. Maaliif viidiyoo sana boodu ilaalee itti gaabbu hambooru immoo ijoolleen ilmoon koo na taazabdu wayin immoo hannamni na taazabu tokko waraabee waan gadi gadhiisee hin qabu. Gubadhee as bahee kolfa keessa kootti ofii gubadhee ofumaa ummiidhe malee jecha badaa tokko as bahee viidiyoo irratti Saidootiinis hin jenne hayyuutiinis hin jenne. Kanaafuu taraan ana ga'ellee ishee ga'ee jira. Ofii wal dhabaniitiyyuu wal lolaniitiyyuu dhaqeellee iddee kana dhabee kana dhabu jedhee dhaqee achitti illee biraa dabalee fuudhee jira. Ishee kana wajjiniin walii galtee dhabaniiti natti fakkaata. Deebee immoo anaa sababeeffatee ishee sana niika ati natti araarami jedha gadi bahee viidiyootiin immoo kan isheen jettee jechuudha. Kanaafuu isheen jette Saidootti baay'ee tokko isheen aartee dubbataa jirtu jechuudha. Namni ofiif hin taane eenyuuf hin ta'u namni ofiif hin fayyadne eenyumaanuu hin fayyadu kan isheen jechaa jirtu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Asii hayyuun illee hin iyyiti. Eddeegaa kanatti dabalamee walitti dabalamnee gattaa'een beeku waggaa tokko fin'ee waggaan kun ganna kana'aa jettee viidiyoo tokko waraabdee isheen illee gadi gadhiisaa jirti. Sin gadhiisa naan jedhee ani eessa kootti hin deebaa eessa hin naqaa anoo dura warra koo duubatti gateen isa faana bahee wayii hayimaanotiifaa qabatee wal qabateetiin isheen jechaa jirtu. Amma immoo eessa naqaa boolla maaliif seenaa Sumayyaan hiiki jetteeti na hiikamoo dura Sumayyaan fuudhi jettee nani na fuudhee. Ani iddeen maqaan koo badee iddee maqaan koo baduun oollee farankiin itti hojjetanii maqaan koo baduurra jedheen itti heerume. Amma immoo deebee immoo nama hin jaallanne wajjiniin nan fiigee
namni nan jaallanneeti inni nan jaallanne ani jaalladhe faanarra fiige garuu immoo macarrashaan koo kana ta'ee jira kan isheen jettu hayyuun illee jechuudha. Maaliifi namni baay'een maaf hin deessu ati hayyuu maaf hin ulfootu naan jettu qilleensa irratti ulfaa qilleensa irratti dhala yoon amma dhalee boru akka kanaa taana yoo nagatee akkuma amma nagatee bade kana akkuma ammaan eddeen jiru nan beekne kana ana addana rakkadhu yoo ilmoo illee godhadhee akkasumadha. Kanaaf ani ilmoo godhadhee rakkachuu korra nama nan jaallanne jiniin fiiguu korra akkasumatti ilaaluu koo wayya kanaafidha. Ilmoo wanti isin jettanii odeessitanii fi kan isheen jette baay'ee tokko isheen illee wallaahi fuula ishee olaanan akka aariitiin gubatteetti hayyuun illee bilbila narraan kaasaan jiruudhaan isheen himataa jirtu. Asiillee Sumayyaan illee sabbar zeenaa jettee gadi baatee itti dabaltee fi abbaan manaa kee fuudhee jira kan jettudha kunoo achitti. Hayyuun kan iyyaa jirtu nikaa sirraa buusee Sumayyaatti hin deebi'aadha isheen odeessaa jirtu. Sumayyaan immoo abbaan manaa kee dhaqee hambira achitti fuudhee jiraadha kan isheen odeessaa jirtu jechuudha. Wal jira darbeemma dubbiin. Hayyuun isheen eeggataa jirtu akka kanatti kun immoo kan jechaa jirtu akka kanaadha. Rabbiin jireenya isaa iddoo kana wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Rabbiin jireenya isaa kana akkuma duraatti rabbi isaa haa deebisu. Dhugaa rabbii takka fatanaan nama jidduu gallan fatanaan sun daftee namarraan dhaabattu takka nama jalqabnaan dhugaa dubbachuuf wallaahi rabbiin fatanaa kana hundaayyuu Saayidoo irraa haa dhaabu malee fatanaan baay'eedha. Cimtee jirti jechuudha fatanaan karama hundaanuu. Hayyuun amma Sumayyaan dheengaddaa yaasuu akka jedhutti nikaa yoo hayyuurraa buusee nan deebi'aadhaan isheen jettee jedha gajicha isaatti. Kan hayyuun odeessitu immoo Saayidoon fuudhee jira kan jettudha har'ammoon odeessitu jechuudha. Akkam dubbiin wal darbee jira gaa dubbiin. Kanaaf iyyuuti rabbiin keerim haa taasisu. Hayyuun asiin iyyiti. Sumayyaa asiin iyyiti. Saayidoon immoo haqee hambiraallee itti dabale akkami gaa dubbiin gooftaa guddaa wallaahi nama dhibaa ilaalan nama dubbatan iyyuu nama dhabsiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jireenya tokkos takaakalaniiti yoo danda'an tokkotti darbu malee kun asii raasamaa jireenya hambiraa qabu kun asii raasamaa jireenya hambiraatti fiiguun rakkisaadha. Egaa rabbitu beeka wayin immoo namni walitti naquuf illee jechuusu danda'a. Akkuma kanaan dura ilmoo qabaa jetteeti miti dura ilmoo illee too qabu na oskee jechaa turte Sumayyaan kanaan dura gadi baatee yeroo meeqa jechuudha. Namnis immoo jireenya namaa jidduu galuu fi waan namni oolte namaan jedha rabbitu beeka. Wayin soba ta'uu danda'a Saayidoon amma fuudhitii kanallee.